ورحمة الله وبركاته. أكم جرت بريان وروني شانالك كدجا قرورا بيست جلت ترقمتنو كسم اللي كدجا ولي توكي جلت ترقمتن جرت بجرات تنسيني جيتها هابان كان مو مخرج الزايد أول تدريبني زرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مخرج الزاي منتهى طرف اللسان مع أسفل الصفحة داخلية للثنايا السفلى فيخرج الصوت من فوقها مارا بين الثنايا العليا والسفلى. وصفاتها 5: جهر، رخوة، مستفلة، منفتحة، فيها صفيرة. إدو زاين الرابات لما فين تعربا إرا بدأ كيسا غما جلا بدأ كيسا غما جلا سنو إلكي غما جلا تفكن تأه سغلين نبها دبرا حالتين قبا إلكي غما قبا في جلاتين بها أكاتان إسي يوكا حسبت إسا شاني كيرو دبانو كوكين غرفتو كيرو دبانو sagaleen guutumaan guututti yaa'u kan yeroo dubbannu sagaleen konkolaataa gadi bahu kan yeroo dubbannu sagaleen oli hin maramne irraa banamu kan yeroo dubbannu qara sagalee qubee qabu fi hasafiiraa jechuun qara sagalee qubee qabu wanti akka haaraatti irra baranne fi hasafiiraadha kan qara sagalee qubee qabu akkuma yeroo darbe kan faallaa hin qabne raayin keessatti munhaarifaaf mukarraraa siniin jedheen ture. akkasumallee dursa irrattillee kan faallaa hin qabne qalqalaadha. qalqalaa tokko munhaarifaa 2 mukarraraa 3 har'allee fi hasafiira 4 hanga ammaatti kan faallaa hin qabne 4 barannee jirra jechaadha. kanaafuu hanga qubee isattaan walitti dhufnetti turtii gaarii isiniif haa ta'u dogoggora jiruuf afwanaa lillah. assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.